Hai akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii hundi keessanuu isiniin jedha. Ashama harka fuunee akkam jirtanii hordoftoonni chaanaalii Asallafishoo jalatti argamtanii hundi keessanuu iddoo jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii akkam sa'aatii kana eeddanii isiniin jedha. Akkam jirtanii maal fakkaataa isiniin jedha jireenyi haalli qilleensaa maal fakkaataa. Biratti baay'ee qorraa jira qorrisaa naman gaafatanii akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayibii laayikii gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Gara maatii Asallafishootti makamaa isiniin jedha. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa jechuudha. Warri agaammaatti immoo chaanaalii kiyyaa sabiskiraayibii laayikii gochaa turtan galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa ta'u. Innaa akkam jirtanii nagaa keessanii jirra kin warra geenye walirra fagaannee jirra jechuudha. Akka haaluma qilleensatis haaluma jireenyatis nama fageessa. Kanaaf isinis immoo naman iyyaafattanii naman jajjabeessitanii cal jettaniituma nu laaltanii jechuudha. Kanarraa hafe jirtuu mee nagaa keessanii akkabsaan abbattanii isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayibii gochuu hin irraanfatinaa isiniin jecha. Mee maal fakkaata jiruuf jireenya akkamii? Innaa har'a maal qabattee dhufte isiniin jechuun keessanii nafuuma qabadhee namni akkuma salaamtaa isinitti dhaammachuudha kananii jechuudha. Malee waa ajandaa wayiin waa tokko qabadhee dhufe. Kootii miti akkanumatti nagaa isin gaafachuun dhufee jechuudha. Bakka isin nama jajjabeessitanii sabiskiraayibii namaan gootanii viidiyoo namaan laaltanii bakka kanuma saniif yuutuubii irraa fagaachuu barbaade jechuudha. Kanaaf yuutuubii koo sabiskiraayibii naa godhaa isiniin jedha. Otoo 10,000 illee galee 10,000 miti 5,000 illee osoo namaa galchitanii bareeda tureeyyuu. Bakka viidiyoos laaltanis bakka isuma kanaaf yoo namni ilaaleen dhala nama dabbara beektu viidiyoo gadhiisuun hin ulfaata bakka yoo haamilee argatte viidiyoo ajandaa uumte tooni gadhiisa yaani bakka keenya ijoolleen nama jajjabeessanii bakka laakii naman godhanii yoo ilaalaniituma bira taran waan ta'eef bakka nama dabbaruu danda'a bakka sunuma saniif irraa fagaadhe haalli amma danda'amaa ta'e garuu Video mata itu aku daqiiqaa muraasa hojjechuun ayyaala. Inshallah warabbi jedha gizee gabaabduu keessatti biyya koo galeetoon immoo waanan karoorsee waan ayyaade sana akka galmaa gahadhu abdiin qabaa. Har'a mana namaa keessatti nyitoon yaane viidiyoo namaan hojjechuun mijatu. Hundi keenya iyyuu hin beekna waan ta'eef hordoftoota kiyyaa kanaaf viidiyoo koo 10,000 illee naa galchaadhe. Isin kadhachaa tuman ture bee amman dhufu viidiyoo koo sabiskiraayibii naa godhaa. Naani dirqama asirratti beektooni iyyuun qaba maalidha? Maal ta'uu sabiskiraayibii namaa gootas ofiin beektanii sabiskiraayibii namaan gootanii bakka isaaba isin hin gaafatu bee. Itti buutaniituma bira dabartanii isaaba isin hin gaafatu jechuudha. Bakka saba waan nama gaafatu natti fakkaatu. Ani jechuudha yuutuubii namaa keessa galee otoon yuutuubii abbaa fee haa ta'u unkaan nama keenya miti. Dhalataa Itoophiyaa biyyootichaa osoo hin taane dhalatu maseegaa biraatu sabiskiraayibii osoo hin godhin jalaa hin ba'uun bakka uumama kootee waan ta'eef. Maaliif bakka namtichi sunis waan itti laffa'ee viidiyoo san gadhiiseef argachuu qaba irra. Maaliif miqqana? Dandeettii qabaannanu miidiyaa irratti as bahe waan ta'eef waan akka wanti nama gaafatu hin jiru laakii gootanii sabiskiraayibii gootanii toon yoo bira dabartan ittiin kaffalamuu jechuudha. Isaaba naman gaafatu jechuudha. Osoo kan isaaba nama gaafatu ta'ee laayikii sabiskiraayibii ittiin nama gaafatu ta'ee maafan isaaba san kaffalee toonii sabiskiraayibii isaa godha isatti argataa jechuun keessanii nafu. Kun immoo isaaba naman gaafatu. Waasii nama waamsisu. Natsaa laayikii sabiskiraayibii gootanii biraa deemtan. Mee maalidha wanti isinitti ulfaate daawwattoota kee maal ta'ee viidiyoo nama laaltan? Namni ilaalu muraasa
yaani viidiyoo baay'ees yaada namaa qabu gadhiisa osoo hin taane viidiyoo xiqqoon gadhiisa bakka maaliif akka yuutuubiin kun yaalaan qorrinee kananii sila natti hin tolleef fila viidiyoo taa'ee hojjechuu hin dandeenyefu waanuma xiqqoo bakka waanuma xiqqoo gadhiisa malee viidiyoo akkas daqiiqaa dheeressee toonii hojjedhee waraabee gadhiisuu hin danda'u maaliif natti hin tolu waan ta'eef gisuma hojii koo argadhee daqiiqaa muraasa kaamera koo kaadhee toonii haasa'a malee akkasumas itti qophaa'ee toonii har'a viidiyoon dalagaa har'a viidiyoo isa kanan dalaga saniin dalaga jedhee toonii itti karoorfadhee wanti hojjedhu hin danda'u waan ta'eef bakka waanuma xiqqooshi daqiiquma muraasa namni 5 ilaalee 10 ilaalee akkuma viidiyoon akkuma yuutuubiin kun jalaa hin qorrine kanani malee viidiyoo dheeressee waraabuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf maaliif viidiyoon subscribe koo kana jala naa fagaatu waan barbaade iyyuu ani garuu maamiti karoora fuulduraafan waan kaawwadheen qabaafanani akkuma yuutuubiin kun jalaa hin qorrine kanan viidiyoo gaggabaabsee hojjedha malee yaada akkas nama bohaarsu yaada akkas barumsa namaa dabarsu jedhee yaadeen jiru ifama jedhuudhaan irratti bilbilame kanaaf ani wanti yuutuubii hojjechuus na kakaase gaafan biyya koo galee amma dandeetti kiyyaa jechuudha. Amma hin danda'een uummata karaa irratti kufee hafe nama karaa irratti kufee hafe nama godaana irra jiraatu isa sana gata'e tokko nan qarqaara nan gargaara kan jedhamu tokko kanan yuutuubiitti gara yuutuubii dhufe malee ofii kiyyaatti fayyadamee ofii kooti maallaqa irraa argadhee ofii kiyyaatti fayyadamee jechuu kooti miti yaada akkasiin qabu uummata kootifan fayyadaa ta'a uummata koo fayyadaa ta'a jedhee tanani malee ofii kootiitti fayyadama jedhee tooni yaanne ammas yaadu ofii kootti fayyadama jedhee maaliif bakka uummanni koo amma dandeettii kiyyaa jechuudha. Nama 2 taane nama 3 taane tooni uummata keenya san karaarraa itti san karaarraa kaasnu isa yaanni koo jechuudha. Kanaaf asitti mana namaa keessa taa'ee tooni viidiyoo hojjedhee diraamaa akkasii bakka osoo hojjechuu barbaanne garuu waa baay'ee hojjennaa yaani garuu nu mijatu osoo hojjechuu barbaade waa baay'ee hojjechuu hin danda'a maaliif nama waan ta'eef sammuudhaan yaada waa baay'ee hojjechuu hin danda'a garuu mana nama keessa jiraadhe tooni amma akka garaa kiyyaa jedhe san sirriitti hojjedhee tooni gadhiisuu hin danda'u garuu dandeettii hin qabna dandeettii qabnu san immoo baafachuu hin dandeenya maaliif mana namaa keessa jirra waan ta'eef kudhan mil'achaa kudhan isaan mil'achaa tooni hojjechuun hin danda'amu maaliif